Arkafune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naa jirtan jirtu kabajamtoota jaalatamtoota maatiidhaan koo isin yaadee jira. Isin hoo akkam jirtan na yaadammoo maal fakkaata jireenyi isiniin jira har'a isinitti deebi'een jira. Har'a immoo dhimmoota jajjabaa lamaan qabadhee isin dhufe kunis yaada dhuunfaa mataa kootiiti. Dogongora hoo qabaadhee Oromoon safuu qaba, Oromoon aadaa qaba, safuu Oromoo yoo cabsu taate koomantii jalatti naa katabdanii sirreeffadhu naan jettan ani sirreeffachuu hin danda'a. Akkasumas immoo warroonni haarawaa gara chaanaala kiyyaa dhuftan weelkaam manaa dhufu galatoomaa isiniin jecha. Warroonni immoo gara chaanaala kiyyaa hin dhufin koottaa maatii naa ta'a waliin hojjannaa waliin gammannaa wal malee homaa hin qabnu wal jajjabeessinee waliin deemna isiniin jedha. Warroota chaanaala qaban chaanaala keessan isin jabeessaa jira. By the way, ani channelin ki harayadha. Hojiidhaan boonsaa hojii yeroo kamuura deebiinsitti himaa hojii gara aartiitiin hojii isin bashannansiisaa isin biraan gaajireen abdii guddaa qabaa. Kunis jajjabina keessan barbaachisaa. Kanumaan ta'e har'a mootiyyuu dhimmoota lama ciccimaa qabadhee isinii dhufe kunis yaada mataa kootiiti. Innis dhiyoo kana ijoolleen baay'een keessan yaada natti kaastanii turtan waa'ee maallaqa dhiyoo poostii godhee san irratti yookaan sheer isinii godhee san irratti ifanuun taane ati biyya kam jirtaa eessaa fuutee ani hateetii miti tokkoffaa dalageen fidee malee hateetii miti kan ormaati miti kan koodhaa jechuudha. Maallaqa kana hammani naa kafalamuu dhabuu danda'a ani hin beeku. Tarii waan hin dalayneef kana mara naa kennuu danda'anii warri simmoo yaani siin kenninu naan hin jenne carraa kan kolaalee yoo malleen kun kan dalagu taate dalagee jira hoo malleen kun kan hin dalayne taate immoo maallaqa biraanaa kafaluu hin danda'anii maaliif warra waliigaltees qaba ammas biroo jechaa biras jira dhallee yaani wanti kisaaraan harkaa ta'u hin jiru jechuudha. Kana isin ibsuu dhufe dhimma caalaa daggafaa mootuyyuu dhimma caalaa kanarratti immoo caalaa maal ta'e ka jedhu osoo hin ta'initti maal akka ta'e baay'een keessan hin beektan jedhee yaada. Garuu Oromoon hoo maalirra jira maaliif cal'iftan ka jedhutu natti dhagahamee gara keessan dhufe. Sunis akkasumatti ta'e ammamee waa'ee maallaqaatirratti tokko haasofnee achi booda mootiyyuu waa'ee caalaatitti haada barruu jedhee yaada. Tarii mootiyyuu waa'ee caalaa osoo haaseenatti tola maaliif keessa kan kun waan na dhiphisaa jiruufi mee waa'ee caalaa takka lama irraa haasee itti dachaana dhimma keenya. Okay, dhimma maallaqaatti dachaanee jirra. Dhimmi maallaqichaa warroonni gaaffii na gaafattanii ani maallaqa hin hanne nan dalagadhee kan koodha. Akkuma irra deebi'aa mallee isinitti himaa yoo kan hin hojjenne taate maatiinis deebisanii toonaa kennuu danda'anii garuu immoo informationa argadheen jira. Akkuma san immoo isinillee viidiyoo kiyya kana yookaan suuraa piktariitti irraa kaasaatoo namatti argisiisa. Gama saniin isinillee na gargaaraa isiniin jedha. Hamma dandeettaniin namatti argisiisa. Birriin kun birrii biyya kamii akka ta'e na gaafadhaa yoo argitan taate koomantii jalatti natti himaati. Gara keessatti wal qunnamne birrii kiyya jijjiiradha jechuudha. Hagasii asitti immoo argadhee jira nama garuu ergixanyaa waan ta'e hin jiru jechuudha. Sababbiin ergixanyaa hin ta'inii fi ani nama san bira deemuu hin barbaanne jechuudha. Nama san bira dhaqee waa'ee maallaqa kanaa waliin mari'achuu hin dandeenye jechuudha. Sababbiinis tokkoffaa koronaa jira. Lammaffaa zabanni sodaachisee jira akka duraanii sanii miti. Isa sadaffaatti immoo wanti maallaqa kana abbicha irratti argadhe sana yookaan biyya kamii akka ta'e biyya lamatuyyuu shakkamee jechuudha. Tokko biyya Sooriyyee lama mootiyyuu biyya Yamanii jechuudha. Ijoollee Yaman keessa jirtanillee yoo azala jiraattan maallaqa kana laalaa jechuudha. Ijoollee Yamanii waan jala jiraattan ijoollee Yaman keessa jiraattan yookaan maallaqa Yamanitti fayyadamtanii beektan yookaan mootiyyuu biyya Yamanii dhayxanii beektan hin beektan jedhee yaada. Hoo ka biyya sanii tarii taate ka biyya saniitti namni naan jedhee naa katabe namni wayiillee hin jira koomentii jalatti jechuudha. Ijoolleen koomentii jalatti hin katabin immoo kan keessan na dubbistan gara feesbuuka kiyyaatiin asumaan immoo waa tokko isinitti himuu qabaa jechuudha. Warroonni na dubbisuu barbaadan gara keessatiin na dubbisuu barbaadan
waliin hojjechuu barbaadanillee wantoota tokko gaaffii qabaatan gara keessatti na dubbisuu barbaadanii gama Facebook kiyyaatiin Facebook kee follow godhattanii Messenger na dubbisuu hin dandeettan jechuudha. Facebook kiyya Hannaa Sanyii Jawar jedha. Achirratti search yoo gootan siin dhufa. Follow irra godheen jira. Follow irratti banattanii na dubbisuu hin dandeettanii yoo yaada qabaatan jechuu barbaadeeti. Chat na godhuu hin dandeettanii gaaffiin keessan sirrii taanaan isiniif deebisa. Sun akkasitti waa'ee mallaqichaa ammoo baay'ee ulfaataadha. Kun ammallee numaan jira. Osoo mallayni kun hojjete an kiisii keessan kaa'u tokkoffaa dhageeffadha. Qoy. Biyya baasarrattu booda korminan bulchuun kormi marrachuuni alagaan nan bulchuu dirqama isaatti hidhachuuni. Na dhugaa isiniin jedhe ijoolleen na jalatti argamtanii yookaan sagalee kee kana dhageeffattanii artistii Caalaa bira dhaabbadhaa waan qabdanii bira dhaabbadhaa waan hamma dandeettaniitiin bira dhaabbadhaa sagalee taa'aa YouTube isaa fuudhatti Facebook irratti share godhaa please. Ilma Oromooti haamileen isaa cabee jira. Har'a jechuudha mucaa kanatti baay'ee dhagama dhugaa rabbi baay'ee dhagama xiqqaa kana osoo hin taane. Maaliif cinqamee keessa taree kilippii kan hojjetee isin biraan ga'e. Please artistoonni keenya kan biyya keessa jiraatanii rakkachaa jiran jechuudha. Rakkachaa jiran rakkoo xiqqoo keessa jiran jechuudha. Dho'isatanii akka hin taane ta'anii kan isaan sirba kana isin biraan ga'an jechuudha please. Kaniif bira dhaabbachuu hin dagatinaa isin jechuu barbaadeeti isin dheeresse artistii kana bira dhaabbadhaa. Dhaqaa subscribe godhaafi dhaqaatiin share godhaafi. Maal taa'u share godhaniif please. Share godhaafi jajjabeessaa. Indoo maal rakkoo qabu gargaarsa godhaniif. Nama gargaaramuu qabuudha bar laman. YouTube isaa ka'e jechuun sirboon isaa ka'e jechuun sirboona miliyoona meeqa laalame miliyoona meeqa ta'uu ga'e dheengadda laale yoo asiin dura laalee dhugaa rabbi baay'ee guddatee fi jira jechuudha. Achumatti garuu jala irraa kaasanii baay'ee garaa nama nyaata ana kiyyatti baay'ee natti dhaga'ame. Saniif artistii kana bira dhaabbadha. Oromoon keenya gaafa ijaan argu itti boona gaafa ije dura dhabe immoo kijiba booyaa jechuudha. Lakkisa. Gizee Hacaaluu du'eessanii osoo lubbuun kiyyaa fidaa Hacaaluu taatee jettan. Amma garuu Jawaaridhaa jira lubbuu keessan Jawaarii fuduu dabarsitanii kennitanii jechuudha. Asumaanii maaliifi humna qabdan tokko fayyadamaa teettanii hin du'inaa jechuudha. Maaliifi isin ajjeesaa jiran bakka isin jirtanitti firoonni keessan miidhamaa jira. Eenyumaanuyyuu gammachuu kan jiraataa jiru hin jiru jechuudha. Eenyumarraayyuu kan hunduu firrisaa guddame hunduuyyuu mana keessan seenuuf deemaa jechuudha. Rakkinni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee. Kanaaf ammaaf waa'ee kana kaasuun barbaadu. Kanaan ani kaasuu barbaadu dhimmoota lamaadha. Dhimmoota maallaqichaatii fi dhimma Caalaa kana jechuudha. Caalaa bira dhaabbadhaa. Sagalee naataa warroonni YouTube qabdan jedhee dabarsee jira mucaan kuni. Haamileen isaa cabee jira. Bira dhaabbadhaa isiniin jedha Caalaa Daggafaa bira dhaabbadhaa. Please Caalaa bira dhaabbadhaa. Maaliif haamileen isaa cabee jira waan ta'eef bira dhaabbachuu isin barbaachisa. Bira dhaabbadhaa kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa. Dhaqaa subscribe godhaaf like godhaaf share godhaafi waa biraata akkamiti bar.